Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Kiristoosin kiristaana kan jedhamtan, Amaanu'eelin amantoota isaa kan taatan, ijoolleen Amaanu'eel hundumti keessan kan biyya dhiyoo jirtan, kan biyya fagoo jirtan, maqaa Waaqayyootiin nagaa akkam jirtan, nageenyi Waaqayyoo lafaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa hundumaan dura Waaqayyo mootiin keenya, fayyisaan keenya sa'aatii kanaa fi yeroo kana eebbisee kan nuuf kenne maqaan isaa kan galatoome fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Akkasumas maqaa isaa waamnee maqaa ishee kan hin dhiisne ji'a 9 fi guyyaa 5 gadaamessa isheetitti baattee ibiddi Waaqayyoo kan isheen gubne erga isa deesseen boodas Beeteli'eem Misiriin isa duukaa kan godaante, akkasumas gaafa guyyaa jimaataa badhaasa fannoo jalatti kan nu laatamte giiftii keenya Dubroo Maaramiif kabajni isheedhaaf haa ta'u. Ameen. Egaa ijoollee Waaqayyoo dhugaa tiiktookii kanarra miidiyaa kanarratti yeroo keenya yoo gaafa dabarsinu osoo waa tokko nu banne egaa dhugaa Waaqaa waa tokko hubanneen ol dabarsina gadi dabarsina. Ani garuu akka wallaalummaa kootittanan dhaamsa tokko isiniif dhaamuu barbaada. Dhaamsan isinii dhaamuu barbaadus egaa nama tokko nama jaalattan tokko namni sun waa'ee amala isaa nama sana akkamitti gammachiisne waliin jiraanna jettanii akkuma yaaddan nama kana maal godhen gammachiisa, nam kana maalan godhee gammachiisa, namni kun yoo maal godheef natti gammada akkuma jettan, har'a ammoo sagalee Waaqayyo yoo maal goone akkaataa Waaqayyo itti gammachiisnu, Waaqayyo yoo maal hojjanne gammada, Waaqayyo yoo maal goone nutti gammada kan jedhu waliin ilaallaa. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhugaa Waaqayyooti. Laphee keenya nuuf laaffisee sagalee isaa akka dhageenyu nu haa jajjabeessu. Duuka bu'oota isaatii fi Hafuura Qulqulluu kan erge hunduma keenyaaf Hafuura Qulqulluu mee nuuf haa ergu dhugaa Waaqayyo. Ameen. Egaa qulqulluun Phaawulos ergaa 14 kan barreessedha. Egaa qulqulluun Phaawulos kun kiristaanota ari'achaa kan turedha. Kiristaana ari'achaa osoo jiru gara dammaqsootti gaafa dhiyaatu humni Waaqayyo Saa'ol maaliif na ari'atta jedheeni ija isaa ifaan jaamse. Egaa ija isaa ifaan jaamse. Egaa guyyaa 3 soorata osoo hin sooranne guyyaa 3 gaafa soomu namichi Naatanaa'el jedhamu ija isaa banee. Egaa namni kun qulqulluun Phaawulos kun ergasii qulqulluu Phaawulos jedhamee ergaa addunyaa kanarra deemee sagalee Waaqayyoo labsuu, humna Waaqayyoo dhugaa bahuu kan eegale. Waaqayyo gooftaan humna nuuf kennee waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee mootii bara baraa ta'uusaa akka lallabnu akka dhugaa baanu humna isaa nuuf erguun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa har'a kan waliin ilaallu Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaanee waliin ilaallaa. Egaa ijoollee Waaqayyoo hundumti keessa hundumtuu ni darba, wanti hin dabarre tokko hin jiru dhugaa Waaqayyooti. Egaa tiiktookii kanarra ooluu osoo hin taane sagalee Waaqayyoo caqasa 1 haa ta'u caqasa 2 haa ta'u dhaqnee dubbisuun dirqama kiristaanummaati. Ijoollee Waaqayyoo dhaqaatii caqasa 1 caqasa 2 dubbisaa. Foonii keessaniif osoo hin taane lubbuu keessaniif jabinata isiniif kenna. Egaa waliin haa ilaallu akkaataa Waaqayyo itti gammachiisanii jiraatan gorsuu isaa jedha. Qulqulluun Phaawulos warra Ibrootatiin akkaataa isaan Waaqayyo itti gammachiisan gorsuu isaa jedha. Egaa Waaqayyo gooftaa keenya akkamitti gammachiisna? Yoo maal goone gammachiisna? Aarsaa dhiyeessuudhaan immoo maaliin gammachiisna kan jedhu. Egaa Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraa kaastanii gaafa dubbistan akkaataa waan Waaqayyo nutti gammadu ni argattan. Kanaafuu waan Waaqayyo gammachiisu hojjechuun fedhaa fi heeyyama isaa nuuf haa ta'u. Inni tokkoffaan garuu akkana jedha.
akka obbolummaatti wal jaalachuu keessan itti fufa. Akka obbolummaatti dhuguma wal jaalachaa jirra. Ilkaaniin walitti koblaa keessa aableedhaan wal muraan jirru ijoollee Waaqayyo. Mee dhaqaati sagalee Waaqayyoo kana dubbisa jechuun egaa dhugaa sagalee Waaqayyoo dubbisuu qofti homaa gatiin qabu. Waaqayyo laphee keenya yoo nuun jabeessine, Waaqayyo laphee keenya yoo nuun laaffisne homaa dubbisuu bichaan homaa gatiin qabu. Bishaan dhakaa bishaan irratti yoo naqxan keessa seenu waan ta'eef Waaqayyo laphee keenya nuuf laaffisuu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa inni lammaffaan keessummaa simachuudha jedha. Keessummaa simadhaa. Keessummaa simachuun dagatina. Keessummaa gaafa simattan osoo hin beekin ergamoota Waaqayyoo ni simattu. Akka Abrahaam manni keessan ni eebbifama. Mee keessummaa simadhaa. Keessummaa simachaa jirra. Egaa mee aadaa Oromoo dhugaa. Aadaa Oromoo gaaf tokko yoo ilaaltan, aadaa Oromoo tokko gaafa ilaaltan baay'ee das nama jedha. Egaa ummata jaalalaati. Egaa aadaa Oromoo keessummaan tokko gaafa dhufe miila isaa dhiqee algaa irraa bu'eet abboonni keenya abboonni durii akkas gochaa tura. Noo kana godhaa jirra. Keessummaan gaafa dhufe lakkii manni kootuu hin ga'u, manni koo xiqqoodha jedha. Kanaafuu keessummaa simachuun Waaqayyo Gooftaan nu jabeessu keessummaa simachuutti. Akkasumas immoo inni sadaffaan immoo miidhama namni tokko gaaf tokko namni tokko gaafa miidhame akka ofii keessaniif miidhamtanitti ilaala. Nama hidhame tokko hidhaa san keessatti dhaqaatii gaafadha. Nama rakkate tokko, nama rakkate karaarra taa'ee maaloo rakkadheetan jira yoo isiniin jedhe akka rakkina keessanitti ilaalati garaa laafafi jedha. Garaa walii laamna. Namni tokko osoo nyaachaa jiru, osoo asitti namni tokko biddeen lama nyaachaa jiru, tokko biddeen nyaachuu dhabee hagabuu kan bulu hin jiru. Kanaafuu ijoollee Waaqayyoo isinitti hin dheeressu. Egaa yeroo qabnu, sa'aatii qabnu. Egaa hundumtuu ni darba. Biyya lafaa kanarratti wanti hin dabarre tokko hin jiru. Egaa Waaqayyo Gooftaan mootiin bara baraa waa'ee jaalala isaa akkaataa itti gammachiisnu, akka hojjennu, waan inni jaalatu, waan inni ittiin nutti gammadu akka hojjechiisnu Waaqayyo Gooftaan laphee keenyaa nuuf haa banu. Egaa mata dureen isaa akkaataa Waaqayyo itti gammachiisan. Akkaataa Waaqayyo itti gammachiisan. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 1. Galanni huqqumni kitilli teessoo isaa olaanaa irratti nuuf haa ta'u. Amiin ijoollee Waaqayyo. Yeroo keessan tiiktookii kanarratti gubuun homaa gatiin qabu. Dhugaa Waaqayyo yeroon taaskii miti isin hin eeggatu. Sagalee Waaqayyoo dubbisa. Waaqayyo Gooftaan isin faana haa ta'u. Laphee keenya nuuf haa jabeessu. Laphee nu jabaatee jiru laphee keenya nuuf haa laaffisu. Galanni huqqumni kitilli teessoo isaa olaanaa irratti nuuf haa ta'u. Ameen.